Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtanitti isin bira yaa ga'u jenna. Maarree kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya. Tibba kana keessa aartistoonni Oromoo qaqqaaliin kanneen akka Ittiiqaa Tafarii, Leencoo Guddinaa, Eksender Taamiruu, Caalaa Daggafaa fi aartist Taaddalaa Gammachuu. Egaa aartistoonni Oromoo hedduun isaanii wallee baay'ee mimmiidhagoo ta'e tokko qilleensarra oolchaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Egaa walleen isaanii kun immoo aadaa, seenaa, safuu uummata Oromoo daran kan ibsu jechuudha. Akkasumallee immoo egaa daawwattoota hedduudhaan ilaalamaa jiru jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana immoo gameessa aartistii uummata Oromoo tokko kan ta'e aartist Dinqiisaa Dabalaa wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa Raajii Torbaa jedhu qabatee dhufaa akka jiru aartistiin kun himee jira jechuudha. Egaa nuti illee immoo walleen isaa kun immoo maal of keessatti qabatee jira, akkasumallee immoo yuutuubii kamirratti gallakkafamaa fi yoom akka inni qilleensarra oolurree guutuu qophii kanaa keessatti qabannee waan dhufneef isinis immoo aga dhumaatti akka waliin turtan isiniin jenna. Akkasumallee immoo egaa muraasni wallee aartistii keenyaa kun toora sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti qilleensarra oolee jira jechuudha. Egaa nuti illee immoo achirraa fudhachuudhaan gara dhumaatti waan isin affeerruuf isinis immoo aga dhumaatti daawwachuuf dhaggeeffachuudhaan akka nu waliin turtan isiniin jenna. Akkasuma immoo warreen yuutuubii kanaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuudhaan miseensa yuutuubii kanaa ta'a isiniin jenna. Akkasumallee immoo viidiyoo kana laayik, sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'uu akka hin daganne isiniin jenna. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya, aartistii Dinqiisaa Dabalaa jechuun aartistii gameessa uummata Oromoo jedhamuudhaan beekamu keessaa isa tokko jechuudha. Egaa aartistiin kun aartii uummata Oromoo kana jabeessee dhaabuu keessatti nama gahee olaanaa baachaa turee fi yeroo ammaa kanas irra caalatti baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Aartistiin kun gama aartiitiin qofa osoo hin ta'in gama siyaasa uummata Oromoo kanaan irree nama gahee olaanaa baachaa turee fi yeroo ammaa kanas daran irra caalatti baachaa jiru keessa isa tokko jechuudha. Egaa aartistiin kun gama qindeessummaa muuziqaatiin illee qindeessaa muuziqaa cimaa jedhameetoo nama yeroo garaagaraatti badhaasa garaagaraa fudhachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Egaa aartistiin kun sirboota heddurree hojjeteetoo uummata Oromoo biratti beekamtiif jaalatamummaa guddaa ittiin horatee jira jechuudha. Sirboota inni hojjetee uummata Oromoo biratti beekamtii ittiin argate keessaa sirbi akka fakkeenyatti fudhannu kan mata dureen isaa Caaltuu Kumaa, akkasumallee immoo yuutuubii Barriikoo Enterteementii irratti kan argamu sirba mata dureen isaa Daadoo jedhuun uummata Oromoo biratti beekamtiif jaalatamummaa guddaa ittiin horatee jira jechuudha. Akkasumallee immoo egaa sirboonni kunneen daawwattoota miiliyoona hedduudhaan ilaalamanii jiru jechuudha. Egaa kun immoo sadarkaa aartii uummata Oromoo kanarree maalirraa akka inni ga'e guutumaan guutuutti kan nutti agarsiisu jechuudha. Egaa aartistii kanatti immoo kan nuti karaan dura hojjete hundumtuu haamilee cimaa itti horuudhaan yeroo ammaa kana wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa Raajii Torbaa jedhu qabatee dhufaa akka jiru aartistiin kun himee jira jechuudha. Egaa akka aartistiin kun himaa jirutti immoo walleen isaa kun immoo sirboota kanaan dura hojjetaman irraa kan adda isa taasisu akkaataan qophii walaloo fi yeedaloo isaa, akkasumallee immoo qulqullinni viidiyoo isaa sirboota kanaan dura hojjetaman irraa kan adda ta'u jechuun aartistiin kun himee jira jechuudha. Egaa akkuma aartistiin kun immoo yeroo ammaa kana dubbachaa jirutti immoo egaa walleen isaa kun immoo karuma yuutuubii mataa isaa Dinqiisaa Dabalaa Ofishaal jedhuun akka gallakfamurree aartistiin kun himee jira jechuudha. Dhaamsa isaa tokkorree immoo dabarfatee jira jechuudha. Dhaamsi isaa immoo uummanni Oromoo martinuu egaa yuutuubii kiyya sabskiraayib gootanii akkuma nani wallee kiyya kana qilleensarra oolchan dhaqxanii too ilaaltanii akka aartii uummata Oromoo kana jabeessitan jechuudhaan dhaamsa isaa kanarree dabarfatee jira jechuudha. Egaa nuti illee immoo akkuma aartistiin keenya kun qilleensarra oolchan dhaqneetoo ilaallee fi aartistii keenya kana jabeessinee aartii kana immoo jabeeffachuu qabna isiniin jenna. Akkasumallee immoo yuutuubii isaa kanarree immoo sabskiraayib gochuuf qabna jechuudhaan nutirree dhaamsa keenya dabarfanna jechuudha. Egaan kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aaf ni ta'a jennee qabannee dhufne asuma irratti xumurama. Akka qophii birootti walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna. Akkasuma immoo warreen yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan miseensa yuutuubii kanaa ta'a isiniin jenna. Akkasumallee immoo laayik, sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'uu akka hin daganne isiniin jenna.